Dhugaadha isin dhukkubsachuu kiyya dhageessanii ana caalaa naaf dhukkubsattanii akkamii haalli fayyaa kiyyaa amma maalirra jira waan jiru hubachuudhaaf kan natti barreessaa jirta waan biraa kan taanillee nan hubadha. Anilleen isiniif deebisuutu narra jiraata garuu natti heddummaatanii kanaafiin karuma gartee liivii chaatii viidiyoodhaan yoon dhufe dubbadhee nama tokko tokko dubbisuu gara saniin caalaa asitti yoon dhufee dubbadhee hundi keessan sagalee kiyya dhageessanii yaada na baatan anillee yaada keessan isin bahajeetiin asiin dhufe akkasii obboleeyyan kiyya akkasin naaf hubadha. Boonee osoo hin taane meesijii isin barreessaa jirtaniitu akka malee heddummaate kanaafiin asiin dhufe akkuma argaa jirtananii amma haalli fayyaa kiyyaa haala gaariirra jira alhamdulillah fayyeetiin jira. Garuu waan tokkoon isiniif ibsuu barbaadu obboleeyyan kiyya inninis maali gaafa na dhukkubaa ture sanitti ani bilbila dhiiseen ture jechuun sooshaal miidiyaa guutumatti kanneen akka feesbuukii yuutuubii waatsaap imoo kana hundumaa fayyadamaa hin turre maaliif yeroo sanitti ani xiqqoo na dhukkubaa haqa kiyyaan dhabee haqa kiyya dhabuu sanirratti hedduu sammuun kiyya xiqqoo na jeeqamee ture sanirratti ammoo bilbila sooshaal miidiyaa kanarratti yoon gartee achirratti bahee waa'ee kanaas dubbachuun natti hin tolle yeroo sanitti maaliif namni na miidhe sanummaan warrummaan sanaa na miidhan malee ani nama san gartee baheeti saaxiluus tahee sooshaal miidiyaa irratti dubbachuus hin feene. Hiriyoonni kiyya hedduun wanta kana maaliif callistaa kun hundi sirra ga'ee dubbachuu qabda kana naan jechaa turan ani sooshaal miidiyaa guutumattuu irraa baheen ture gama kiyyaan ammoo wanti dubbadhee tokko hin jiru. Garuu namoonni bahanii dubbatan analleen hayyamsiifne akkasuma garuu namoonni tokko waan natti dhiyaataniif obboleessi kiyyallee waan kana waan keessa beekuuf isaanillee bahanii dubbachuuf dirqaman jechuudha. Kanaatu ture ani yeroo sanitti hin barbaanne sooshaal miidiyaa irraa baheen bakka qubaa koo taa'ee ofumaa jechuudha. Addunyaadha. Addunyaa kan fidu ilma namaati jechuun maallaqaa qarshii kan fidu ilma namaati malee qarshiin sin fidu wanta kanaaf if jeequu hin qabu. Kuni horiidha. Horiin anumaatu duraanis fidee argate deebisee yoon hojjedhee fayyaan qaba humnaan qaba yoon deebi'ee hojjedhee san caalaa fiduun dandahaa je'ee waan hin gartee amaneefiin akkasiif jeequun qabu sirriimi wanti kun jedhee waan san hundarraa bahe qubaa kiyya taa'ee if tasgabbeessuuf yaalaa tureeni. Garuu yeroo tokko yeroo gartee mana keessatti obboleessa kiyya akkasuma ijoolleen fira kiyyaa achitti amallee namaa garagaraa isaan yeroo hedduu namni kuni amala gartee duraan ittis beekurraa yoo jijjiirratti fakkeenyaaf ati nama haasawee koflee taphatu yoo taate akkaataan ati duraan itti turte amalli kee kan duraanii haasawtee kofaluu taphachuusa yoo sirraa dhabe namni kuni rakkoo qabaa siin jedha. Namni kuni duraan nama haasawaa ture, nama taphachaa ture, nama koflaa ture, nu waliin bashannanaa ture, dubbachaa ture, amalli isaa amala gaariidha. Amala kanarratti hin beeknu rakkoo maalii godhate namni kuni ja'anii yaaduudhaan fuunee mana yaalaa si geessina yookiin sheeka bira si geessina. Sheeka bira si geessina sheekni quraana sirratti haa qara'uu naan ja'an. Akkam maaliin taheen? Sababaan isin waliin haasawuu dhiiseefi sababaan isin waliin dubbachuu dhiiseefi sababaan akka duraaniitti isin wajjiin koflee taphachuu dhiiseefi kan fuutanii mana haakimaa na geessitan kan fuutanii sheeka bira na geessitan je'een gaafii dhiyeesseefi gaafii kiyyaa hundarraa fuudhuuf hayyamamuu miti gaafii kiyya lafatti dhiisanii kai sheeka bira si geessina. Obboleeyyan kiyyaanii haqa kiyyaan dhabi waan hin bara meeqa hojjedhee itti laffa'ee itti ifaajee itti dadhabeen
na dhoorgatanii nama na dhoorgate san manguddoolleetti ergee manguddoon dhaqee akka dubbisuufis yaale manguddoo sanillee ofirraa ari'anii namtichummaan haqa kiyya san nyaate deebi'ee maal naan je'e wanti ati na biraa qabdu tokko hin jiru wanti gartee ati irraa dubbachaa jirtu caatiidha jimaa gogogaadha wanti kun ifa baaseen dubbadha jimaa gogogaan dalagaa ture caatiidha diraagiidhaati waa'ee diraagii nutti dubbatta kun diraagiidha rabbi sodaadhu haqa kiyya naaf kennin jeeni ati diraagii nutti ergiteeti jimaa diraagii nutti ergite rabbi jettaa xiqqoo hin qaanfattuu naan jaan baay'een gaddee tole akkasi rabbi jechaan oolu tole hayyee ani rabbiif jecha siif dhiiseen jira wanni kun gartee addunyuma irratti yeroo xiqqoo itti bashannanta haqa kiyya kun yookiin maallaqa kee guddaa balleessuu danda'a malee wanti inni sii godhu hin jiru yoo har'a na dhoorkattees ammoo boruu fuula rabbii duratti gaafa qiyaamaa anaan barbaaduun kee hin naan barbaaduu kee hin oolu naan barbaaduu ta'e haqa kiyya jeetiin bakka rabbi irratti dhiise wanta kanaas hin kaasuu jeen nama saniis ofirraa buluu godhee balleesse waa'ee kanaallee hin kaasu hojuma san keessaa hin galu bakka hojii kanallee hojjedhu jedheen dhiise jechuudha. Kanarratti nama san cufeenanii bakka of tasgabbeessee hojii biraa uummadha jedheen yaadaa ture. Kanarratti gaamaatiin kiyyaas na hubachuu hin dandeenye yeroo sanitti ani bakka akka maleen aariin gar maleen aare sanirraa kan ka'e haalaa fi amalaan duraan qabaachaa ture obboleessa kiyyaa tahuu ijoollee daadaa kootii ijoollee haboo kootii fira koo waliin akka duraan taphadhee haasawee koflu sanitti hin haasa'u jijjiirame ati obsaa dur beeynuu miti obsaan nuti dur beeynu haasawee koflee taphata nu buhaarsaa turte callistee taa'aa hin turre maal akkana callistee teessa qophaa kee maal yaada kee kana nuun qooddadhu nutis siif furraa maal naan ja'an jechuu obboleeyyan kiyya ani fayyaan qaba alhamdulillah fayya daliili rabbiin fayyaa naaf kenne fayyaa rabbiin naaf kenne kana fayyaa hin qabu je'ee isi wajjiin sheeka bira hin dhaqu isi wajjiin hospitaala hin dhaqu rabbiin fayyaa naa kenne alhamdulillah fayyaa ni'imaa rabbiin naa kenne kana hin kaadu garuu rakkoon ani naqunname dhukkubni kiyya dhukkuba biraati dhukkuba isin himaa jirtan kanaa miti ana wanti na dhukkubsee sammuu kiyya na jeeqe haqa kiyya dhabuudha obboleeyyan kiyya haqa dhabuun hangam takka nama dhukkubsaa kan beeku nama haqa isaa dhabe qofa ati yoo gartee kana dura namni sin zallamin namni haqa kee sin dhoorkatin haqa dhabuun hangam takka akka nama miidhu hangam takka akka nama dhukkubsu beekuu hin dandeessu sigalee ibidda abbaa irra bu'ee gube qofaatu laalaa isaa beekaa jaan akkasi miti kanaafuu ani yeroo sanitti akka maatiin kiyya yookiin hiriyoonni kiyya firoottan kiyya akkasuma hiriyoonni kiyya kan gartee sooshaal miidiyaa irratti wal barree wal beekuun akkasuma namoonni gartee wal hin beekne yaadaa turtanii miti. Hedduun keessan miti gariin keessan akkamitti yaadaa turtan akkaan ani maraadhe akkasitti fudhachaa turtan akkasii miti dubbiin bakka haqa kiyya dhabe waan guddaan dhabe waan hin dhabe saniif ammoo dhiiseen yaada kiyya gara biraa gara galfachuu barbaada yeroo saniif xiqqoo na dhagahame qophaa kiyya taa'een of tasgabbeessee wanta sana hangaan dagadhutti ofii kiyyaa of tasgabbeessee waan godhuu qabu irratti yaadee godha kana ture isaan ammoo kuni namaatu sihirii si godhee sababa namni sihirii si godheef akka duraan nu waliin kofaltee taphattee haasawaa turte sanitti hin haasawni
namaatu sihirii si godhe kanaaf amalli kee jijjiirame maaliif nu waliin haasawtee taphattee koflaa hin jirtu naan jedhan. Namni gariin ammoo maal ja'a ati maraattee jirtaa si dhukkubaa jedhan. Obboleessa kiyya dhaabboo ani hin maraanne yoo maraatti jettee anatti dubbachaa oolte ka maraate si malee ani hin maraanne ani haqa kiyyaan dhabe haqa kiyya dhabuun ammoo sammuu kiyya na jeeqee waan san ammoo qophaa kiyya taa'een if tasgabbeessee achi booda akka duraan turetti isi waliin nin deebi'a naaf obsa na hubachuu hin dandeenye gara kamiinuu jechuu nama na hubatuun dhabe hiriyaa dhugaan if cinaa dhabe obboleeyyan yeroo ammaa kanatti hiriyaa dhugaa kan dhiiraas haa ta'u kan dubartiis haa ta'u yeroo ammaa kana keessatti isin yoo qabaatan hin beeku hiriyaa hin qabu hiriyaa dhugaa argachuun baay'ee ulfaata. Maaliif hiriyaan dhugaa gaaddis akkuma jedhan osoon hiriyaa dhugaa qabaadhee natti dhiyaatee obsaa maal taati? Rakkoon kee maali? Maaltu si mudate? Mee atillee nutti dubbadhu si dhageeffannaa san booda wanta si waliin goona je'ee namni yeroo naa kennee na waliin haasawee hin jiru jechuu. Namni dhufu hundi namni dhufu hundi natti dhufee fayyaa hin qabdu naan ja'a kun maraattee naan ja'a akkumaan isin hin jee kun sihiriitu sitti godhame naan ja'a kuni haqa kiyya dhabuun sammuu kiyya akkuma jeeqetti jechoonni isaan fayyadamanii naan jechaa turan daran sammuu kiyya jeeqaa ture jechuudha. Inumaatu haqa kiyya dhabuun obboleeyyan kiyya obsaa duniyaaf jecha akkana taata qarshii xiqqoo dhabdeef jecha akkanatti sammuun kee si jeeqama naan jechuun keessaniin oolu lakki obboleeyyan kiyya san qofaa miti nama na hubatuun dhabe nama dhugaatiin if cinaa dhabe hiriyaa dhugaatiin dhabe jechuudha. Namni dhufee yaada kiyya gartee narraa baasee na dhageeffatuutu dhabame jechuudha. Kan gartee ani naaf yaada na hubata jee ani itti siqee itti haasa'u tasa dubbii kiyyan fudhatu yoon takka dubbadhe maali ati maraata yoon takka dubbadhe maali ati achi taa'i sihiriitu sitti godhamee nan jedhu hanga gartee miila kiyyatti shanshalanni hidhamee waan adda addaan narraan gahamutti jechuudha. Obboleen kiyyaanii fayyaan qaba akkuma isin haasawtan kanattiin haasawaa jira rakkoo ifirratti argaa hin jiru. Tole yeroo garii ilmi namaa kunii rakkoo isa mudate ifirratti beekuu dhiisuu danda'a. Isin yoo rakkoo na mudate kana anarratti beekaa kan jiraatan tahe bifa tasgabbii qabuun suuta waan jiraanatti hima. Garuu sababbiin ani akka duraanii isin waliin kofluu dhiiseef isin waliin haasawuu dhiiseef amalli kiyya sababa jijjiirameef kana naan jechuu hin qabdan. Amalli kiyya obboleen kiyya ani amalumarraa jechuudha. Akkuma hedduun keessaan sooshaal miidiyaa irratti na beeytan yuutuubii kiyya obsaa tiknoo irratti hedduun keessan na beeytan yeroo tokko tokko baay'inaan gaa yuutuubii kiyya obsaa tiknoo irratti kanneen ani maxxansu waa'ee teknooloojiiti akkaataa itti fayyadama sooshaal miidiyaati. Nama yeroo dheeraa achirratti waa'ee teknooloojii akkaataa itti fayyadama sooshaal miidiyaa kana barsiisaa ture. Achirratti ammoo osumaan kana godhu yeroo tokko tokko ilmi namaa kun uuma tokko qofa hin barbaadu. Yeroo garii bashannanuu barbaada, kofluu barbaada, taphachuu barbaada. Achirratti ammoo yeroo garii waa'ee akka koomedii kofla waan nama kofalchiisu qoosa waan akkasii ni fayyadama. Mana keessatti ammoo san caalaa kan sooshaal miidiyaa irratti agartan caalaa amma hiriyoonni kiyya warri gartee qaama wal agarree wal beeknu na beekanii bakka nama gartee firii ta'ee firraa haasawee taphatu jechuudha. Nama cinqamuumi nama of cunquumi. Bakka nama haasawee koflee taphatee bashannanu hiriyoonni kiyya firoonni kiyya obboleeyyan kiyyaas
haasawaan gartee isaa wajjin haasawu koflee taphadhu bashannanu san dhabnaan mucaan kun amala jijjiirratee jira. Yeroo mana ol seenu fuulli kiyya walitti guuramaa niin aaraa akka durii miti. Aboo warra fuulli kee gurraachomee jiraan anja gariin. Aboo warra fuulli kee ifee jira maal argatti. Ani ammoo haqa kiyya kaniin dhabe san waan san bira dabree of tasgabbeessee gara gartee jireenya kiyya haariya biraatti deemuuf isaan ammoo gammachuu narratti hin arganii yeroo gartee mana keessa waliin dhufnu deemu narratti hin argan. Sababa kanaatiif bakka waliigaluu dindeena dhageeffachuu dhaban yaada kiyyallee isaanitti baasee ibsachuuf irra deddeebi'ee yaalee namni na dhagahu tokko hin jiru. Bakka hidhamuu qabaa fuuneeti hiinee bakka sheekaa yookiin mana haakimaa geessinaa yaadni ja'amu. Obboloota kiyyaa firoottan kiyyaa warra gartee ani waliin jiraadhu maatummaan kiyya jechuun na qabanii na hidhuun bakka sheekaa na geessan san booda achitti sheekniinis akkana ati dhugaa ija namaa keessa jira sihiriitutti godhame waan akka sheeko tokko lamaami sheekotii hedduu biraan deemee gariin sihiriitutti godhame mucaa kana ja'a. Mee barumaan qabaa wani wooma kanaa wadda baafachuun qabaa jeetiin ani baqa mee sheeka bira ta'us haakima ta'us hayyee na dhukkubaa fayyaan qabu hayyee obboleeyyan kiyya mee erga na dhukkubee nageessaa mee sheeka isin jettan haakima jettan kanallee nageessaa akkasiin na fuudhanii bikka sheekallee deeme sheeka tokko lamaami hedduudha asirratti maqaa isaanillee kaasuun barbaaduani maaliif hayyama namaa malee asirratti maqaa namaa kaasuun waan natti hin tollee fi maqaa isaanii kaasuu waan hin barbaanneef. Sheekotiin kun gariin isaa ija namaa keessa jira ja'a wal dhaban jechuu yaadni isaanii gariin ammoo sihiriititti godhame ja'a waan adda addaati ja'anii kun sammuu kiyya jeequu dhufee kunummaanu baay'een jeeqame tole sihiriitu natti godhame sheeka sihiriisitti godhame hayyee sheeka kiyya kabajama mee eenyuti sihirii natti godhe ilaalime wanni kun ammoo firoottan kiyyaa qabee as na fidee wanti ati irraa haasawaa jirtu kun shirkiidha. Akkami shirkiidha? Ani sheekaa bar ati quraana narra baratte ati darasaadhaan an jedhe. Okay, sihiriin natti godhamu ija namaa tahu abaluu sihirii natti godhee kana ka beeku rabbi malee isa beeytaati kana. Dhugaa sihiriin si godhamte anaaf beekaa dawaa akkanaa fudhatta. Aboon dawaa akkanaatis waan fudhu fayyaan qabaa sheeka wanti ana na mudate haqa kiyyaan dhabee kana ija namaatillee sihirii mitini waan kana irraa bilisaan. Lakkii namni sihirii sitti godhee jira ja'a kunis ija namaati ja'a. Akkasiin gaa ji'oota muraasaaf dawaalee isaan fidanii walitti caccafaqan kana nuu furadhu rabbiif jedhii haqa keetiis sii kafalla waan barbaaddu sii kennina dawaa kana nuu furadhu. Okay dhiisaa haqa kiyyaanii rabbi irratti dhiiseen jira duraanuu an dawaa ammoo dawaa bakka sheekaatii fiddan dawaa gartee walii guurtanii fiddan kan gartee giraamni isaatu hin beekamne hin furadhu. Maaliif obboleeyyan ani sheeka xiqqeessuu fi miti kan hin dubbachaa jiru. Ani nama islaamaatii nama amantii kiyya akkaan jaalatu jechuudha akka kiyyaatti. Dhugaadha dawaan jira kan quraana keessatti dubbatame. Garuu maaltu jira Itoophiyaa kana keessatti amma baay'inaan namuu ani sheeka ifiin jechuudhaan mana isaa haa ta'u bakka takka banatee mukoota adda addaa hiddaa haa ta'u haadaa haa ta'u harama adda addaa walitti cafaqee kana dhugisiin ja'a.
namoota hedduun haasofsisee bakkoota adda addaa heddumaan an deeme sheekotuma bira achi keessa ka jiru dawaan kee muka akkana muka kanaaf kana fi soogiddaan akkana qaama dhiqadhu soogidda hangana dhugi ja'aniini nama kaleen gartee dhukkubeetu jira nama turuun dhukkubdeetu jira maaliif dawaan isaan cafaqanii namatti kennan san giraama hin qabu dawaa gartee qoratamee dhiyaatee miti ani itti namanu abbaan feetan itti amanuu dandeessan ani waan akkasitti na amanu aboo ani harama kana guuree cafaqee hin dhugu atummaan dhugi kanarratti yeroo kanarratti kan wal dhabne maatii kiyyaan jechuudha maatii kiyyaan wal dhabne isaan dhagahuun didee isaanii wajji wal lole kanarratti viidiyoon dhoksaadhaan na waraabame jira hedduun keessan viidiyoo san agartan natti fakkaata haqa keessiif kafalla obsa maal barbaadde yoo maallaqa feetees yoo fuudha feeta maallaqa feeta ja'anii na waraabanii jiranii viidiyoon san fuula sooshaal miidiyaa irratti bahee namoonni hedduun sanirraa kan ka'e darankuu jecha isaan ja'an san natti dhugoomsan barreessanii aboo maraattee jirtaati fayyaan qabdu maali wanti haasawtu ja'an garuu ani isaan baay'ee na aarsan akka malee na aarsan dhukkubni ani na dhukkubsee sammuu kiyya na jeeqe haqa kiyya dhabuudha isaan ammoo maraattee jirta fayyaan qabdu sammuun si tuqame ja'anii na fuudhanii sheeka bira haakima na geessuudha kana ammoo hin furadhuufani kanarratti viidiyoon dhoksaan na waraabanii fuula sooshaal miidiyaa irratti maxxansan akkumaan isinin je'ee bilbila irraa fagaadheen sooshaal miidiyaa irraa illee fagaadhee waan tokko waraabaan turre waan tokko dubbachaan turre garuu hiriyoonni kiyya natti argisiisan jechuudha sooshaal miidiyaa irraa dubbiin kee akka malee oowwee kunoo akkanatti si gadhiisan yeroon argu akka maleen kun darankuu sammuu kiyya akka malee akka jeequ sammuu kiyya akka na dhukkubsu obboleeyyan natti hin bilbilina laayivii irraan jiranii argitan asumaan osoo waliin haasofnee gaariidha warri bilbilaa jirtan dhiifama naaf godhaa hin bilbilina dhiifama obboleettii tiyya hin bilbilin akkasii obboleeyyan kiyya akkuma nama isiniin je'etti viidiyoon san bahuun akka malee sammuu kiyya jeeqee akka malee kan duraanii caalaa sammuu kiyya na dhukkubsee akkamitti waan akkanaa maxxansan hayyama kiyyaan malee akkamitti viidiyoo waraabama maali wanti akkanaa nama tokko obboleeyyan kiyya isiniif haa galu suuraa dhokottee kaasuun nama tokko viidiyoo waraabuun hayyama nama saniitiin alatti kuni sirrii miti seeraanis gara kamittuu fudhataman qabu wanti akkanaa sirriimi warroonni waan akkanaa gootan waan akkanaarraa if eega kan anarratti hojjetame anarratti dalagame obboleeyyan kiyya biroo irratti akka hin dalagamnee fi waan kana dubbadhaa jechuudha akkasii viidiyoon dhoksaasa waraabamee fuula sooshaal miidiyaa irratti faca'uun namoonni hedduun akka waan isaan ja'an sanatti dhugoomse dhugatti fudhatan jechuudha dhugaadha obsaan fayyaan qabu maraatee waan akkasii dubbachaa turanii jechuudha sanirratti anis jeeqameen turee bakka niin dhiisee gaafa takka dhugaa kana bahee ummataaf ibsuun kiyya hin oolu yoo rabbiin umrii kiyya na dheereessee je'een waan san laaffisee ilaalee bira kutee jechuudha. San booda inni lammadaa maaltu ta'e gargaarsaatu siif guuramutti jira naan jedha. Tole gargaarsa kana na gaafattanii na hayyamsiiftanii gargaarsa san naaf guuraa hin jenneen ani namni haa na gargaaru hin jenneeni alhamdulillah hanga kiyyaatti anniin qaba galata rabbi garuu qabeenya kiyya guddaan qabu haqa kiyya namni na zallamameen dhabe malee nama fuula namaa dura dhaabbatee waa nama gaafatuun osoo nan gaafatiin waan lamaan kana akkamitti gootan dhoksaan viidiyoo na waraabu gargaarsa kana walitti naaf qabu na gaafattanii akkaawuntii kiyyaa shaantaa kiyya keessaa baasuudhaan maxxansanii
bilbila harkaan qabu ergana erga birriin deemee guuramee walitti qabamee ture natti himan jechuu kanallee. Ani kaniin barbaadu haqa kiyyaa ammallee ani haqa kiyyaan barbaada namni san yoo kan rabbi sodaatu ta'e ummata sooshaal miidiyaa kana sodaatee yookiin seera hiriyoonni kiyya tokko biyya Ingilizirraa nama kana ni kasasnaa nuuf beeksisii waan jira viidiyoodhaan ati bahii dubbadhu kana na godhe ji'i san booda haqa kee irraa sii fuuna naan jedhani obboleessa kiyya yoo na daawwachaa jiraatte warra sooshaal miidiyaa kana hin sodaatin. Ana nan sodaatin. Seera mootummaa UK biyya Ingiliz hin sodaatin. Rabbii tokkicha kasi uume sodaadhu haqa kiyya naa deebisi. Obboleessa kiyya ammallee maqaa kee hiyyaamu waan ati narratti dalayde feekii sii fi hiriyaan kee narratti dalaydan hiyyaamu hin dubbadhu baasee ifa godhee hin dubbadhu. Akkasuma abbaan kee sheekaati ilma sheekaati abbaa keetitti manguddoo ergeetiin jira abbaan kee manguddoo ofirraa ariyee obboleessa kiyya naafi ati Yaman keessatti waliin barachaa turre hiriyaadha umrii keenya anillee gaafa Yaman turetti waggaa 13 ture atilleen xiqqaa waliin guddanne waliin nyaanne qorii takka nyaanne wa'adni qorii takkaa si haa qabu. Addunyaarra jirtaa addunyaan xiqqoodha. Maallaqni isaan guddaa sitti fakkaachuu danda'a. Garuu maallaqni isaan maallaqa kee balleessa malee fayyaa kee miidha malee eessaanuu hin geessan siif hiriyaan keetu. Obboleessa kiyya maallaqni maallaqa caalu fayyaadha. Ani alhamdulillah sababa siif hiriyaa keetiitiin sammuun kiyya jeeqamee dhukkubsadhee sababa keessan maraataadha naan ja'anii maatiin kiyya fuudhanii mana sheekaa uggu takka haakima uggu takka sanshalataa miilana hidhan uggu takka xiilaan na tuman nama fayyaa qabu kan taa'ee haasawa firii qabu haasawa nagaya haasawa gaarii dubbatuun ati lakki fayyaan qabdu maraataadha naan je'uun halkanii guyyaa na tuman dawaan ani hin barbaanne funyaanii natti naqan sammuu kiyya keessa akka malee na jeeqan waa hedduun narratti dalagamee jechuudha. Kana hunda sababa keessaniitiin obboleessa kiyya warra sooshaal miidiyaa irraa haqa obboleessa keetii deebisiif je'ee viidiyoo sitti erguu hin sodaatin. Kana maaliifin siin ja'a gaafan gartee jimaan ani sitti erge si bira seenee fudhatte kaan gara Keeniyaatiin fudhatte diliivarii jee jimaan seenuu si hubachiisee atilleen hubatte achiin haqa kiyya na dhorkatte abba maallaqa naa ergi haqa kiyya naaf kenni jennaan obsa wanti irraa haasawaa jirtu kun diraagaan siif kafala naan jette. Jimaa gogogaa namoota hedduutu dalagaa jimaan gara keessattuu gara harargeetti qabeenya guddaa harargeen qabdu hawaasni harargee waan ittiin jiraatan jimaadha jechuun ni danda'ama. Kuni diraagaa miti. Erga si harka seenee maallaqa guddaa ta'uu hubatte diraaganaan hin je'ini haqa kiyya naa deebisi. Sooshaal miidiyaa irratti namoonni dubbannaan namoonni obsaa akkanatti namni abaluu haqa isaa zallame jennaan obboleessa kiyyatti bilbiltee maatii kiyyatti bilbiltee anallee halkanii guyyaa natti barreessitee obsaa na qulqulleessi gabbahii waan tokko irraa hin qabu haqa tokko irraa hin qabu je'ii dubbadhu naan jette. Obboleessa kiyyaa ani si qulqulleessuu hin danda'u kan nama qulqulleessu rabbi hin dogongorin. Obboleessa kiyya hin dogongorin wallaahi dogongortee jirta. Ani si qulqulleessuu hin danda'u ani ilma namaati ofii kiyyaafuu rabbiin karadhaan
yaa rabbi naaf araarami diliitii yajeetiin rabbi karadha rabbi ighfirlii warhamnii wahdini warziqni jeetiin rabbi karadha ilmi namaa makluuqni rabbi karatu si qulqulleessuu hin danda'u gabbahi haqa kiyya akkaawuntiin kiyya si bira jira sooshaal miidiyaa kana hundarra gaa akkaawuntiin kiyya faca'ee jira akkaawuntii kiyya irratti naaf galchi qarshii kiyya san booda reesiitii san feesbuuk irratti maxxanseen obboleessi kiyya abaluu kaniin duraan haqa irraa qabu haqa kiyya naaf deebisee jira je'ee niin dubbadha achi booda niin dubbadhaas kasi qulqulleessu anaami ammoo rabbi kasi qulqulleessu dhiifama siifiin godha yeroo sanii rabbiin dhiifama sii haa godhu garuu haqa kiyya naaf hin kafaltu yookiin akkanumatti natti barreessitee namoota adda addaatiin warra kaaroo keessa jiru obboleeyyan kiyya kanaaf dubbate kaakka gartee mubaarak musammaafaa itti bilbiltee isiniin ajjeesa mubaarak musammaa natti bilbileeti obboleeyyan kiyya waan tokkoon isinitti hima nama kana hanga ammaa waan inni narratti hojjete feekii inni narratti dalagee hin dubbanne kan hojii hin dubbanne mee waan tokko qofaan isinitti dubbadhaa namni kun nama jiru mubaarak musammaa jechuun namni kun mubaarak musammaatti bilbileeti mubaarak musammaa siin ajjeesa ani harargeedha obsaanis harargeedha ati jimmaadha waa'ee anaaf obsaa jidduu hin seenin obboleessa kiyya haqa dubbachuun jimmaa harargee arsii baale iluu booranaa baale hin qabu ani dhugaadha dhaloonni kiyya ani oromoodha oromoo harargee ta'uun kiyya loqoda kiyyarraa ifa garuu ani oromoo harargeerraa haa dhaladhuu malee akka oromoo hundaati waan hin godhu jechuudha hedduun keessan na beektan sooshaal miidiyaa irratti ani harargee ta'eef namni arsii fi namni harargee tokko yoo wal lole kan harargee saniif hin tumsu kan arsii kun haqa qabaate taanaan haqa kan arsii kun argachuu qaba haqa isaa kan harargee irratti murteessaa jechuudha obboleessa kiyya wanti gartee obboleeyyan kiyya kannaaf yaadanii naaf dhukkubsatanii haqni obboleessa keenya obsaa ahmaddiin bahu qaba jaanii sooshaal miidiyaa kanarratti bahanii naaf dubbatan wanti itti bilbiltee siin ajjeesaa jettuun hin jiru sababa gartee haqa namaa kenniifirra siin ja'aniif siin ajjeesaa namatti bilbiltee wanti jettuuniif hin jiru obboleessi kiyyaa mubaarak musammaa ni jira nama lubbuun jiru natti bilbilee sagalee isaatiin afaan isaatiin naan jee obboleeyyan kiyyaan yeroo hedduu waaniin dhagahee waan qabatama qabu malee akkanumatti jettee fi waan hin taane hin oofu jechuudha mubaarak musammaa natti bilbilee obsaa mucaan haqa kee nyaate gaafii fi deebii waliin godheen jiraan anje tolee gaafii fi deebii yeroon dhageeffadhu afaan lama dubbate yeroo jalqabaa ani obsaa hiriyummaa fi obbolummaan alatti obsaa hojii waliin hojjedhee hin beekuu je ofii erga hiriyoonni kiyya bahanii waan san dhugaa jirtutti himan namni haqa obsaa nyaati abalu je'ee erga saaxilan hiriyoonni kiyya inni illee gabbahee dhugaadha obsaa waliin hojjedheetiin jira akkana garuu qarshii narraa hin qabu waan ji'u dubbate obboleeyyan kiyya sirritti na dhageeffadha namni haqa kee nyaate tokko ana ka haqa kiyya nyaateenuu narraa hin qabdu naan je'e isin itti bilbiltanii interviyuu godhuudhaaf yoo haqa obsaa siitu nyaate jettanii gaafattan anaatu haqa isaa nyaate jeen dubbatu namni haqa kee nyaate akkamitti anaatu nyaate jee dubbata kanaafi ergasii obboleessi kiyya mubaarak musammaa viidiyoo waan jira takka keessa ibsee fi gabbahee waan jiru informeeshina dhugaa sanarraa dhagahee dubbannaan gabbahee gurbaa saniin jechuu mubaarak musammaatiin siin ajjeesaa je'e sababa
mucaan haqa kiyya haqni obsaa bahuu qaba jee sooshaal miidiyaa irratti dubbate. Kun maal natti agarsiise kuni maal naaf ibsa inni kuni ani rabbiin isa qabee haqa kiyya naaf deebisi je'eeni rabbi sodaa dhiiseeti warra sooshaal miidiyaa irraa sodaatee jechuudha. Deebi'ee maal naan jaa yeroo hedduu mucaan kuni jechuu maqaa kiyya obboleessi isaallee hin jira natti bilbilan maqaa keenya hin balleessinaa maqaa keenya hin xureessinaa ilmoo sheekaati nuti warra maqaa guddaa qabu akkana jettee baatee waan kana hin dubbatin waan akkasii dubbatanii na doorsisuu barbaadanii jechuudha. Feetu iyyaala ta'e feetu gaangistara ta'e feetu waan feete ta'e feetu itti gaafatamummaa guddaa qabaadhu feetu ilmoo mootii ta'e feetu atummaanuu mootii ta'e aangoo qabaadhu garuu aangoo ka qabu rabbi. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. موتما كان ربي تيجو كان إلمنا ما تيجي إلمنا ما روحين كيسا فرمنان لفمتنا قسينا بيتي دي بياجو موتما إلمنا ما قباتو هنجرو موتما سنيس ربي تكنف rabbiin anaatu aangoos qaba aangoo saniis anaatu abbaa barbaadeefis kanna anaatu abbaa barbaadirraas mulqaa jedha. Ilmi namaa yeroo ammaan tanaa yoo gartee haqa jirutti himte jechuma rabbiitu itti himte sitti qoosa si galee haala yeroo badaa keessa jira obboleeyyan yeroo gartee nama diin nama barsiisu nama quraana nama barsiisu nama rabbii jechoota rabbii nama barsiisutti qoosamee namni ammoo hattuun kan haqa nama nyaatu kan gartee ajaja rabbiitu waan rabbiin itti dirqeewu hin goone santu amanamaadha jechuu yeroo ammaa. Kan haqa qabu abbaan haqaa kijibaadha sobaadha isa ka dubbiin garuu ka gartee haqa namaa nyaatu kan gartee waan inni dhugaa if fakkeesseeti waan dalagu san if tottolchee dubbata namni isa san dhugaasa kan haqa qabu san ni callisa callisuun bira kuta maaliif iimaana waan qabuuf rabbii isaatti waan amanuuf rabbii isaarratti dhiisee gatii calliseef callisee jira abbaan baatil isa kan ammoo ofirraa bahee dubbatu isa kanaatu haqa qaba akkasitti ilaalama yeroo ammaan kana waa hedduun argee jechuu akkas ta'uun qabu obboleeyyan haqni haqa dharan qabu haqni akka malee nama dhukkubsa. Kanaafuu obboleessa kiyya dheereessuu hin barbaadu ani warra sooshaal miidiyaa hin sodaatin. Mootummaa UK tan gartee ati itti baqattee baqattummaa biyya san jiraattu waraqaan irraa fuudhanii wanti kun kana hin sodaatin. Kanaa miti rabbii tokkicha sodaadhu haqa kiyya naaf deebisi. Yoo ammoo ati warra sooshaal miidiyaa sodaadhaaf mootummaa san sodaadhaaf deebifte sodaan rabbiitu hin jiru jechuudha. Akkas kanuma kaniin dubbadhu kanaa ol haasawuun illeen yeroo keessan gubuu tahaa yeroo keessan gubuu hin barbaadu. Kanuma obboleeyyan wanti sammuu kiyya jeeqee na dhukkubsee wantoota roofuu haasawaa fi waa hedduu keessa murtii hin barbaachifne keessa akkaan galu wanti na godhe haqa kiyya dhabuudha. Haqa kiyyaan dhabee ni zallamame.
haqa kiyya dhabeen rabbii tokkicha irratti dhiisee callisee deeme obboleeyyan kiyya egaa na tuttuqanii akkaan dhoofu na godhan jechuudha. Akkaan waan narra gahee dubbadhu na godhan. Obboleeyyan kiyya dhiifamaan isin gaafadha viidiyoo kana waraabuu kiyyaaf. Wanti inni dhiifama isin gaafadhuuf yeroo ummanni keenya Boorana Gujiin beelaan dhumataa jiranitti horiin dhumatu haa dhumatu lubbuun isaanii beelaan dabraa jirutti yeroo ummanni keenya kan Baalee beelaan dhumataa jirutti yeroo ummanni keenya biyya keessa haqa isaa dhabee kunis haqa dhabuudha haqa isaa dhabee dhumataa jirutti ani gabbahee viidiyoodhaan waa'ee dhimma dhuunfaa kiyyaa haasa'uun narra hin jiraatu. Kana durallee wanni hin calliseef kanumaa fi ilmaan Oromoo hedduun keessaan obboleeyyan keenya kan gartee gammoojjii Gujii Booranaa akkasuma Baalee jiruuf gargaarsa godhaa jirtan hedduun keessan anilleen harkaatiin jira. Anilleen hammaan dandeetti gargaarsa niin godhaaf uuman qaburraa jechuudha. Ani yeroo hedduu waan hin godhu baasee dubbachuu hin barbaadu. Sadaqaan kamtuu rabbi biratti illee irra fudhatamaadha waan dhoksaan daleeduudha. Akkasii hedduun keessan gargaara warri hin gargaarin illee anilleen hammaan danda'e maaf qarshii takka hin taane hammaan dandeenii hin gargaara. Hammaan gargaara immoo anumaa fi rabbiitu beekaa jechuudha. San anumaa fi rabbii jidduu kiyyaaf jidduu rabbiittiin dhiisaa. Garuu isinilleen nama 2,200 oliitu daawwachaa jira. Qarshii takka maan taane isinilleen gargaara. Ummanni kunii beelawaa jira. Baalee akkasuma Booranaa Gujii nuti waan qabnuun waan dandeenyuun haa gargaarru cinaa haa dhaabbannuun isiniin ja'a. Akkaawuntii isaanii kan irratti gargaaruu qabdan inshaallah booda yookiin boru isiniif hin maxxansa. Ummata kana cinaa haa dhaabbannuun isiniin ja'a. Garuu nuti gargaarsa waan qabnuun walitti buusnee gargaaruu dandeenya. Garuu gargaarsa caalaa wanti gootan du'aayii godha. Wanti guddaan na tasgabbeessee na gammachiisee waan hunda akkan irraanfadhu na godhe du'aayiidha. Hedduun keessan du'aayii naa godhuun akkasitti naaf dhiphachuun naaf dhukkubsachuun naaf yaaduun keessan hanganan dhukkubsadhe caalaa isin naa dhukkubsachuun keessan akkanani waan gartee na jeeqaa jiruu fi maatii kiyya kan waliigaluu dhabnee fi haqa kiyya kan hin dhabe hunda akkan irraanfadhu na taasise isini jechuudha. Obboleettii tiyya sihi obboleessa kiyya sihi warra na daawwachaa jirtan akkasuma warra gartee kana dura karaa adda addaatiin du'aayii naa gootan sheekotii keenya obboleeyyan kiyya kan shamarranii obboleeyyan kiyya kan dhiira dubartii xiqqaa guddaa osoo hin jenne hedduun keessan maqaa keessa yoo yaame egaa tokko kaaseen tokko dhiisaan sodaadha. Tokko lamaami hedduudha isinii Alii Sufiyaan akkasuma obboleessa kiyya Alii Sufiyaan sheekaan akkaan jaaladhu kan inni yeroo hedduu itti bilbilee gorsa adda addaa naaf kennaa ture akkasuma obboleessa kiyya Ammaar sheeka miinuu biroo akkasuma obboleeyyan kiyya hedduudha Umarul Faaruq Hamzaa Sheek Jaabir hedduudha gaa yoon asirratti kaasee maqaan nan gahu obboleeyyan kiyya kan du'aayii naa gootan sheekotii keenya akkasuma hundi keessanuu walitti isin qabee jechuudha isini du'aayii keessanii. Rabbiin du'aayii gabroottan isaa lafatti hin dhiisu. Du'aayiin keessan naaf qeebalamteetiin fayyee dawaa sheekni natti guuraa ture sanii miti doktorticha na waraanaa ture yookiin haakimaa miti. Obboleeyyan shirkiidha. Sheekaan na fayyise doktoraan na fayyise jechuun shirkiin guddaan zulmiin guddaan kana waan akkasiif irraa eegaa sheekni nama fayyisuu hin danda'u walaa doktorri nama fayyisuu hin danda'u sababa ta'uu ni danda'amu sababa. Dawaan kamuu sababa alhamdulillah kan na fayyise rabbii tokkicha. Akkasii wanti nin kana kaaseef obboleeyyan kiyya kan gartee Gujii
Boorana Baalee jiruuf du'aayii godha akkuma naaf gootan. Akkuma roof isiniin jee gargaarsi isaan yoo dhaqqabe tarii waa godhuuf danda'a. Garuu du'aayii godhaaf akka rabbiin roobuuf yeroo dheeraa roobni hin roobnee fi akka rabbiin roobuuf akka rabbiin gartee qabeenya isaanii kadhabanillee deebisee san caalaa isaan akka gammadan taasisu rahmata rabbii karadhaaf rabbiin rahmata isaa akka godhuuf kanaan isiniif dhaamaa isinitti dheeradheen jira waan hedduun haasawee gaa kana caalaa yoon haasawee isinis yeroo keessan gubuu ta'a. Mee wanti nagaafattan yoo jiraattan komentii keessan isinii dubbiseen daqiiqaa 2-3 keessaa baha jechuudha. Maaliif roofuu meesenjarii kiyya keessa seeneen nama kamiifin deebisaa kamiifin dhiisaa wallaalee jechuudha. Hedduun keessan hin dubbattu maalii jettanii akka waan gartee ani isin beekaa isin jalaa callisee akkaan beekaa isin jalaa callisee akkaan waan an boonu obboleen kiyya ilmaan Oromoo ani isiniiniin boona malee nama isinitti boonuu miti. Mee waan nagaafachuu barbaaddan nagaafadhaa. Waan gartee namoonni kana dura sooshaal miidiyaa irratti waa'ee kiyya dogongoraan dubbatanillee waa hedduutu jira. Wantoonni sanillee yoo jiraatan kun akkana jaanaa barreessa waan jiraan immoo isiniif hin deebisa. Garuu waan tokko wanni hubachuu qabdaan yeroo gartee namni tokko waa'ee nama tokkoo dubbatu dhugaas ta'uu danda'a sobaas ta'uu danda'a. Waan hunda dhugaadha jettanii fudhachuu hin qabda waan sooshaal miidiyaa kana. Keessattuu yeroo ammaa waan sooshaal miidiyaa kana wanti hundinuu dhugaadhaa miti. Wanti hundinuu sobaa miti. Wanti dhugaatis jiraachuu danda'a, wanti sobaas jiraachuu danda'a. Mee okay ergaa jirta yoo liif ergatanillee isiniif hin qeebalamee waan isiniin galcha yookiin ani garuu nama hunda dubbisuu waan hin barbaadeef yaada akkanaa barreessitanii hin barbaade koomentiidha. Baga rabbiin si fayyise alhamdulillah amiin amiin allahumma amiin galatoomii obbaleetiitii amiin مبارك قالتهم بليسك يا مبارك آدم مصرا إبراهيم وبليتي قالتهم سودة قالتهم حبيبي قالتهم أوكي قالتهم بليين كي يهدون كي سنجا هنجا أمات قافيهن أجرّه دواينا قد أجرتن اللهم آمين أنا في اللي قد وبليين كي يا كان قرتي قموجي بورنا قجيت بلا واجر سني في اللي دواي قد ربي جتشان سجالة ربي فيا قوت آمين اللهم آمين قالتهم بليتي لغا وانتي قرتي كمالي أكان تسقباو أكان قرتي قمدي جرينيك إدليت هجيك إدليت أكان ديبو نتاسي سي نموت غري كان قرتي جتشوتا ققاري نابر ريشتان قرصة ققاري نابر ريشتان محمد بن الجزيرة قالتهم يوبني سكية هرياكية كان أكان جالدو كان يرو هدو يادا غرغرنا فكنا تري مي محمد بن الجزيرة سينا فير آمين قالتهم أوكي هنگا ما تقافينا قريني وبلين كده فمنا قدا بريفمني والديما جرا ما مش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مرحبا. هيه أنا سدبلتي جتودا obboleewwan keenya baay'een jechuudha kanneen jechuu qofa miti ilmi namaa tokko jechuudha kallattii garaagaraatiin obboleessa ta'a akka obboleessa koo tokkotti kan ilaalu jechuudha hawaasa Oromoo jechuudha kallattii garaagaraatiin
yeroo kee osoo jiran namoonni asirratti nu hordofaa jiran haqni bakka namtiisu hin jiru. Ati ammoo dhimma kana guutuu isaa fakkeenyaaf mucaan biyya Ingilizii jira jettee seera biyya Ingilizii jiru yookaan mootummaa biyya Ingilizii yookaan ammoo namoonni asirraa Facebook irraa sodaachisanii osoo hin taane haqa isin jidduu lamaan jiru hundarra jechuudha. Rabbiidha kan seelii narvii qaama namaa caalatti namatti aane nama beeku rabbi waan ta'eedhaaf jechuudha. Rabbiidha waan kanaaf deebii kan laatu jechuudha. Murteessaan anas akkuma sana obboleewwan keenyas kan nu dhiphisee jedhee fayyuma keeti. Ilmi namaa kun lubbuun isaa xiqqaadha. Addunyaan kun xiqqaadha. Ilmi namaa kun hanga inni jiraatu jireenya isaa kanaaf wabii hin qabu jechuudha. Hanga jiraatu hanguma jirtu kanatti jechuudha. Ati fayyaa qabaattee waan har'as mudate kana jechuudha. Rakkoo har'as irratti oolee kana jechuudha. Irra aanuudhaa fi fayyumni kee murteessaadha jechuudha. Fayyaa kee taatee fayyaa keetti deebitee argamuun hunda keenya hunda caala jechuudha. Baay'ee waan nu gammachiisudha. Sagaleen dhagahamu. Sirriitti dhagahama. Ani natti dhagahamaa jira. Hayyee xiqqoo obboleewwan namoonni tarii asirratti nu hordofaa jirtan sagaleen dilee ta'e yookaan barfatee dhufuu danda'a. Maaliif biyya United Arab Emirates Dubaay kanatti jechuudha. Obsaanis waa'ee teekinooloojii kana sirriitti waan beekuudhaaf VPN yoo fayyadamne malee Facebook irratti nama invitationii dhiyeessinee kaanee waliin dubbachuu hin dandeenyu. Anama VPN dhaan kan waan kana seenee dubbachaa jiru jechuudha. Kanaaf tariitii niitoorkiin yeroo garii dilee ta'uu yookaan barfachuu danda'a. Akkasitti qubannuuf qabaadha malee sagaleen ni dhagahama. Kanaaf jechuudha obsaa kiyya. Ati amma waan namni siin jedhu yookaan jechoota amma dura yookaan ilaalcha amma dura namni siif qabaate fakkeenyaaf wayita dhukkubsattee jettutti gariin sihiriitti godhame, gariin ammoo hin maraate, gariin ammoo wantoota garaagaraa laali. Ilma namaa gaafa jedhamnu attitude yookaan ilaalchuma nutti fakkaate waa hedduu murteessuu dandeenya. Osoo rakkoo jiru keessa beektee hin beekin jechuudha. Hiriyaan akkamiitu obboleessa turuu caala sitti naanu. Obboleessi turuun si bira jiruyyuu rakkoo si mudate kana siif hubachuu dhiisuu danda'a sii galee. Rakkoo si mudate kana siif rabbii qofatu beeka jechuudha. Ilmi namaa kun sii galee rabbiin yoo fahamsiise malee waa hedduu akka ati yaadde yookaan waan garaa kee keessa jiru kana siif fahamuu yookaan siif hubachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafi ati waan darbe dhiisiitii ammarratti jechuudha. Obsa godhadhu, dandeettii gaarii qabda, ogummaa gaarii qabda, sammuu gaarii qabda. Mucaan kun jechuudha yookaan namni badii kana sirratti raawwatee jedhee gara seeraatiinis haa ta'u gama jaarsummaa yookaan Oromoon mariidhaan fixxu waan tokko gara mariitiin haqni kee kun akkasiif deebi'uuf kallattii barbaachisaa ta'e kamiinuu hawaasni Oromoo si bira jira. Fira isaa, ahlii isaa yookaan hiriyaa isaa nama itti siquun waan kana jechuudha. Osoo isas rakkoo biraa keessa hin galchine haqni kee kun akkasiif deebi'u kallattii barbaachisaa ta'e kamiinuu namuusuma ammatti jirtu kanaan wallaahi waan tokko wanti sirraa ajaa'ibsiifadhee jedhee laayivii kee kan kaleessa Dr. Naafiyaa Dulliin gootes isaarraa kana seeraan hin dhaggeeffataa jira. Kunnan hordofaa jira. Namuusni ati qabdu, obsii ati qabdu obboleewwan keenya hedduudhaaf fakkeenya ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Maaliif namni haqa isaa miidhamee sadarkaa sammuunsaa dhukkubsatee cinqamu dhiphatu keessa galu afaan darba, jecha darba, sii galee miira keessa galee jechoota hin taane fayyadama. Hanga yoona laayivii ati daqiiqaa hangana waraabde keessatti wanti sirraa dhageeffadhee si ajaa'ibsiifadhee jecha badaa tokko hin dubbanne. Waan hamilee yookaan namuusa Oromummaas haa ta'u namuusa Islaamummaan qabdu hin cabsine kana sirraa arguu kootti I really appreciate you my brother. Baay'ee tokkoon si ajaa'ibsiifadha, baay'ee tokkoon si dinqisiifadha jechuudha. Miirumatti jirtu kanaan haqa kee rabbiin siif haa deebisu, obsa qabaadhu, silas maqaan kees obsaadha akkuma maqaa keetiitti jirta. Kallattii barbaachisaa ta'e kamiinuu hawaasni Oromoo si bira jira. Kallattii fedheen jechuudha. An akka Muhammad bin Aljaziiraatti akka obboleessa kee tokkootti waan barbaachisaa ta'e kamiin ammamni koo danda'uun si biran jira. Hawaasni Oromoo obboleewwan keenya asirratti nu hordofaa jiran hundi isaanii jechuudha. Akkasumatti deemu jechuudha. Kallattii kamiinuu si bira jirra. Waan tokko hamilee hin cabini, waan amma dura darbeetti dudduuba deebitee hin yaadini, obsa qabaadhu. Waan tokko hin yaadda'ini kanumaan itti fufiin jedha obboleessa kiyya obsaa. Dhugaa maamishuu yaada bareedaa naaf kennite, dhugaa yaada naaf kennitetti hedduun gammade. Dhugaadha. Rabbiin illee maal jaa?
إن الله مع الصابرين جاء ربين نما أبسك أبو ولين جراجة أبليسك يا محمد بن الجزيرة ني تركي لنا تفكاتا بهجرة تولي قباب سي وان أبليسك يا نانجي يا دي سارتي تكون بدين بهج بودا أكمان جت إن الله مع الصابرين مال جشارة ربين نما أبسك أبو ولين جرا أن اللي كان في يرو هدو كان أمي أبسك كان جعلوا اللي دبرسه نين أبسك يرو هدو مالف علمنا ما كوني أكما قرتي بفتي إساء والدبتي إن اللين أكما قرتي هالا في أمل إساء بفتي إساء والدبتي نمني علمنا ما كوني اللين تقومتي سيغالي نمني تقو تقو كان قرتي لولتيني تجر جرتي وانت تقو قدو تجرا قرين كان قرتي سوسوباني أكس تجرا قرين أمو أوبسا أوبسيتي أوبسا بودامو نمني أوبسا كمو أكما ربين جيتي warri obseef ajirii guddaatu jira akkuma rabbiin jootti namni obsee dhumarratti waan guddaa argata wanni hundi jarjarri barbaachisu waan kamuu keessatti obsi barbaachisaadha wahuma kamuu keessatti obsi barbaachisaadha Muhammad yaada keetiif baay'ee galatoomi maqaan kiyya obsaa ta'ee akkamittiin hin obsine akkuma maqaan kiyya obsaatti sagaleen hin dhagaamu sagaleen kiyya moo أما هو أما ندقى مسجلة أما هو أوكي أما دقى ما سجلة نجيب اوكي كم يما سر جرا اوكي جرا جرا تولي وبليسك يا محمد بن الجزيرة يادا تناف كنيتي قدا غلطومي لغا ياد بالشاتا ياد غرتي بريدا ناف كنيتي لغا دا وننين هنگا اما اوبسيفي جچا غرتي بدا اتين دبتنيف gaarii miti yoo gartee inni haqa kiyya na dhorkate har'a addunyaa irratti baru fuula rabbii dura gaafa waliin dhayne gaafa sannaan barbaaduun isaa waan hin oolleef sababa gartee inni haqa kiyya nyaateef ani immoo waan gabbahee isa kana waan hin taane hin jee kuni gaarii namni maal narraa barata warri gartee social media irratti nu hordofu kuni namoota kuma dhibbaa olii amma Facebook irratti akkasuma YouTube irratti kuma dhibba tokkoo fi 59 namni kuni hundi waan irraa barachuuf nu hordofa malee waan biraa miti kana nan hubadha garuu sababa isaati waan hin taane yoo jedhe waan gaarii namni akkanarraa baratu waan hin barbaanneef hanga amma obsaa fi jira kanuma obboleeyyan kiyya kanneen karaa garaagaraatiin yaada na waliin qooddatanii akkasuma naaf dhukkubsattanii naaf dhiphataa turtan ammallee irra deebi'ee galatoomaan isiniin ja'a karaa meesenjarii kiyyaatiin naa barreessaa jirtu ammallee achiin deebisuu hin danda'u sagaleelleen hin dhaga'amu jechaa jiru namoonni gariin viidiyooleen dheeratee jira har'aaf asumattiin isinirraa gabaabsa yoon yeroo qabaadhe inshaallah guyyaa biraa itti deebi'ee kutaa lammaffaa isaa akka waliin haasofnu waliin taphannu yaadallee wal baanu akkasuma gartee waan narra gahellee xiqqoon isiniin taphachiisa waan jira suutuma sitaanin ifa isiniif godha akkasii galatooma waan nu hordoftanii fi asumarratti isinirraa gabaabsa assalaamu alaykum wa rahmatullah